Wahunda dura nageen kene sinada kausinin jecha shamar kapune kabajam totaaf jalatam doktor madola media kafota dursuno dusinagesina odu wajinan falmacharoratin figicha metra komashani dubartoota umrii 20 gadin rikardi atleti Ethiopia Madina lisan galma iragge jira Ethiopian fandi qabenya qilleensa magariisa walii galtee deeggarsa $45 miliyoona mallattiste jirti. Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii seenanii ifoomuu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Jilloophaa marshideen durfamoo hooggantoota baankii addunyaa waliin mari'atanii jiran. Kooriyaan kibbaa deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukreeniif taasisuu akka dandeessu ibsitee jirti. Atleet Madiinaa Liisaa riikaardii fiigicha meetira 5,000 galmeessite ragga'ee jira. Yooyyaa Shamaar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabaa miidiyaa hangafoota dursuun oduu isin dhageessifna. Itoophiyaan fandii qabeenya qilleensa magariisaa walii galtee $45 miliyoona mallatteessitee jirti. Ramaddiin barattoota yuunivarsiitiitti darbanii ba'uun isaa ministeerri barnootaa ifoomsee jira. Jilloophaa marshideen durfamoo hooggantoota baankii addunyaa waliin mari'atanii jiran. Kooriyaan kibbaa deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukreeniif taasisuu akka dandeessu ifoomsitee jirti. Pireezidaanti Shimallis Limmuu Koosaatti hojiilee dargaggoota gurmaanii hojjetaman daawwatanii jiran. Itoophiyaan aleellaa shororkeessummaa Turkii mudatee balaaleffattee jirti. Afyaan caffee Oromiyaa adde Saadaa Abdurrahman aanaa Baabbileetti mishingaa kilaasteraa misoomes daawwatanii jiran. Kunniin hangafoota oduuti gara oduu babal'inaatti isin deebisnaa oduu wajjin anfalmataa roobrooti bara 2028 diinagdeen diijitaal oomisha waliigalaa $3.3 gumaacha jedhamee jira. Oduu babal'inaatti isin deebisnuu oduu wajjin anfalmataa roobrooti kallachiidhaan gara gabaasa oduu keenyaatti isin deebisaa turtii gaarii isin jenna. Atleet Madiinaan Liisaan riikaardii fiigicha meetira 5,000 galmeessitee ragga'ee jira. Fiigicha meetira 5,000 dubartoota umrii 20 gadi riikaardii atleetii Itoophiyaa Madiinaa Liisaan galma ragga'ee jira. Baatii darbee Beeljeem Biraasiliisitti dorgommii fiigicha geggeeffameen atleetii Madiinaan Isaa daqiiqaa 14 sekondii 21 fi maayikiroo sekondii 89 xumuruun waan yaadatamudha. Riikaardii fiigicha kanaan waggaa 20 dura atleet Ganzabee Dibaabaa daqiiqaa 14 sekondii 30 fi maayikiroo sekondii 88 galmaa'ee ture. Intaluma Oromoo Madiinaa Liisaan guyyaa darbee sagantaa riikaardii addunyaa biyya Beeljeem magaalaa Biraasiliisitti geggeeffame irratti cabsuu dandeesse jirti. Atleet Madiinaan wal dorgommii umrii ganna 20 gadiin geggeeffame irratti saffisa olaanaa addunyaa kanaa ta'uudhaanis galmaa'ee jira. 14:21:89 xumuruudhaan riikaardii addunyaa armaan dura Ganzabee Dibaabaa shamarree Oromoon qabamee cabsuu kan dandeesse. Itoophiyaan fandii qabeenya qilleensa magariisaa waliin galtee deeggarsa miliyoona 45 mallatteessitee jirti. Itoophiyaan fandii qabeenya qilleensa magariisa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin walii galtee deeggarsa miliyoona 45 kan mallatteessite. Walii galtichi walga'ii idilee fandii qabeenya qilleensa magariisa 40ffaa Kooriyaa kibbaa magaalaa Sondogoo geggeeffamu irratti mallattaa'uun ibsamee jira. Deeggarsichi naannoo hongee miidhamanitti annisaa haroomaa bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuuf kan oolus ta'ee ibsamee jira. Jimma biqiltuu baala shaayee miliyoona 32 ol sadarkaa garagaraatti jiraachuun ibsamee jira. Godina Jimmaa naannoo 20 keessa biqiltuun baala shaayee miliyoona 32,900 qophaa'uun kunuunsuun taasifamu sadarkaa gaariirra jiraachuun waajjirri qonnaa godinichaa ifoomsee jira.
Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii galanii ifoomee jira. Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii seenanii ifoomuun ministeerri barnootaa beeksisee jira. Barattoonni bara 2016 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuun qabxii seensa yuunivarsiitii galmeessan ramaddiin isaanii ifoomee jira. Haaluma kanaan barattoonni karaa ministeeraa fi karaa marsiitii fi telegiraamaan armaan gadiin ramaddii isaanii ilaallachuu danda'u. Jilli Obbo Ahmad Shideen durfamu hooggantoota baankii idil addunyaa waliin mari'atanii jiran. Ministeerri mallaqaa Obbo Ahmad Shideen durfamu pirezidaantii aantoota baankii addunyaa waliin mari'atanii jiran. Yaa'iin waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata mallaqaa addunyaa irratti hirmaachaa kan jiru jilli baankii addunyaa pirezidaantii taana naannoo Afrikaa kibbaa fi baha Viktooriyaa Akiikiin Nishooyaa waliin mari'atee jira. Marii isaaniitiinis galmeewwan waa'ee fooyya'insa diinagdee goroo Itoophiyaan taasifte akkasumas sadarkaa piroojeektii Itoophiyaan geggeeffamaa jiran irrattis mari'atanii jiru. Obbo Ahmad Shideen riiformiiwwan hawaasaa harka qaleeyyii irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiran galmaan ga'uuf baankiin addunyaa deeggarsa waaraa akka barbaachisu ibsanii jiran. Viktooriyaa Akiikiin Nishooyiin gama isaaniin diinagdee tasgabbeessuu fi Itoophiyaan fooyyessi hammachoo imaammataa fi kutannoo hoggansa siyaasaa dinqisiifatanii jiru. Baankiin addunyaa diinagdee lammiilee hunda fayyadaman taasisuu fi hirmaachisan ijaaruuf tattaaffiin barbaachisaa jedhanii jiran. Kooriyaan kibbaa deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukireenii taasisuu akka dandeessu ifoomsitee jirti. Kooriyaan kaabaa loltoota hedduu gara Raashiyaatti erguun hordofee Kooriyaan kibbaa deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukireen taasisuu akka dandeessu pirezidaantiin biyyattii ibsanii jiran. Kooriyaan kaabaa duula Raashiyaan Yuukireen irra geggeessaa jirtu tumsuuf loltoota hedduu erguun ishee Kooriyaan kibbaa calliftee kan hin ilaalle ta'uu pirezidaantiin biyya sanaa Suukaa Yooleen ibsanii jiran. Loltoonni Kooriyaa kaabaa 3,000 ol gara Raashiyaatti ergamanii iddoolee gargaraatti leenjii fudhachaa jiruun eeranii jiran. Baatiin muddee keessa immoo loltoota 10,000 ol erguuf karoorfachaa ishee dubbattee jirti. Kooriyaan kaabaa loltoota gara Raashiyaatti erguu yoo hin dhaabne Kooriyaan kibbaa Yuukireen waliin hariiroo tumsa waraanaa kan uumtuu fi nageenya ishee eeguuf tarkaanfii barbaachisu hundaa kan fudhatu ta'uu isaa AP'n gabaasee jira. Pirezidaantiin Shimallis Limmuu Koosaatti hojiilee dargaggootaan gurmaanii hojjetan daawwatanii jiran. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoonni olaanoo godina Jimmaa aanaa Limmuu Koosaatti dargaggoota waldaan gurmaan loon gabbisaa jiran daawwatanii jiran. Daawwannicha irrattis dargaggoota jajjabeessuun kaka'umsa keessaniin ogummaa barattaniin gurmooftanii hojjechuu keessanis abdii biraati jechuudhaan dubbatanii jiran. Dargaggoonni biroos muuxannoo dargaggoota kanaa hordofuun hojjechuu fi jijjiirama badhaadhinaa biyya milkeessuu akka qabanis dhaammatanii jiran. Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa Turkiitti mudate balaaleffattee jirti. Finfinneen kololeessa 14 bara 2017 Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa industirii qorannoo hawaa Turkii Ankaratti mudate kan balaaleffattoo ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen haleellaa shororkeessummaa industiricha irratti raawwate lubbuu nama darbuutti gadduu ibsuun maatii miidhamtoota uummataa fi mootummaa Turkiif jajjabina hawweera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa shororkeessummaa raawwate kana balaaleffatu ta'uu ibsuun Turkii qabsoo shororkeessota irratti taasiftu cinaa akka dhaabbattus eeree jira. Afiyaayin caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahman ana Baabbileetii mishingaa kilaasteraa misoome daawwatanii jiran. Afiyaayin caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahman godina Dargee ana Baabbileetii mishingaa kilaasteraa misoome daawwatanii jiran. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf karoorri jalqabamee milkaa'aa jiraachuu Adde Saadaa Abdurrahman daawwachirra irrattis ibsanii jiran. Bara 2028 diinagdeen dijitaalaa oomisha waliigalaaf birrii tiriliyoona tokko tuqaa sadii gumaacha jedhamee jira. Bara 2028 diinagdeen dijitaala oomisha waliigala Itoophiyaa birrii tiriliyoona tokko tuqaa sadii gumaacha jedhamee jira. Waltajjii marii diinagdee dijitaala Itoophiyaa irratti xiyyeeffate Itoo Telekoomii fi dhaabbata GSM jedhamuun geggeeffamee jira. Waltajjii marichaa irratti hojii raawwachiistuun olaantuun Itoo Telekoom Firoot Taamiru qondaala dhaabbata GSM Joan GC waliin dabalatee qaamoleen qooda fudhatan biroo hirmaatanii jiran. Waltajjii irratti gabaasni ce'umsa diinagdee dijitaala Itoophiyaa kan ifoome yoo ta'u Itoophiyaan investimantiiwwan teekinooloojii
teknoolojii moobaayilaa fi fooyya'insa teleekoom damee qonnaa manufaaktcharingii tajaajila uummataa fi dameewwan biroo guddina saffisaa galmeessaa jiraachuu ibsanii jiran. Haaluma kanaan diinagdeen dijitaalaa Itoophiyaa bara faranjoota 2028tti oomisha waliigala biyyattii birrii tiriliyoona 1.3 akka gumaachuu akeekamee jira. Carraalee hojii haaraa miliyoona 1 ol akka uumanii fi mootummaan galii gibiraa birrii biliyoona 57 akka argamsiisu gabaasicha irratti ibsuun TO'n gabaasee jira. GSMA'n dhaabbata sadarkaa addunyaatti opporeetara neetworkii moobaayilii bakka bu'een hojjetuu fi miseensa boordii 26 qabudha. Oduu keenya xumurree jirra, hanga oduu biraatii walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaamna.